saabaan gaafa cabsee humni ija balleessa. Seenaa keenya dhiifnee seenaa nama biraa maaliif leellifnaa? Kan of madaallu ijoolleen islaamaa eessa jirraa akkamitti jirraa? Qoroon islaamummaa eessa ture akkam jira har'a? Akkam dubbataa jirra nuti marti kennaa? Kan of madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Salaamanni kennaa qilleensarraan bakka jirtanitti hunda hordoftoota amantii islaamaa bakka jirtanitti nagaa fi rahmanni rabbii isin haqa qabu kadhaa keenya kan yeroo hundaati. Salaamata jechuun yeroo hundaa islaamni yeroo walitti dhufuu fi wal dubbisu salaamataa wal jammara. Salaamata kanatu rabbi biratti illee khayrii qaba. Kara tokkoon du'aa'idha. Nageenya rabbii bakka jirtanitti isin bira haa jiraatu jechuun kan yeroo hundaati. Eeyyin har'a dhaamsa maal ta'uu qabna, maaltu nurraa eegama nuti ijoollee islaamaa yeroo ammaa kana keessaahu warroota sooshaal miidiyaa hordofaa jiru. Sooshaal miidiyaa nuti hordofaa jiru kun karaa sirriitti moo karaa sirriitti miti akkamitti akka hordofuu qabnuu fi maaltu akka nurraa eegamu waliin dubbachuudhaaf kara keessan dhufeetiin jira. Garuu kana dubbachuudhaan duratti warroonni subscribe hin goone warroonni chaanaalii kanaaf chaanaalii ifaa boruu jechuun chaanaalii askaluu kana banameedha. Warroonni haarawwataa tan yeroo chaanaala kana argitan laaltanii daawwatanii bira taruu osoo hin taane subscribe gochuun like share gochuun wal biraan gahuun kuni gahee keessanii waa yeroo isinitti fudhatu miti waan harkaan dalaydanidha. Waa yeroo isinitti fudhanne immoo waan moo yoo dalaydamoo khayrii qabuu fi akkasuma immoo nama waa dubbatu kana jajjabeessuu ta'u laaltanii daawwatanii maal jedhee jechuu osoo qofa osoo hin tahinitti waan silaa nama jabeessuun danda'amu subscribe gochuun tahee like gochuun tahee share gochuun tahee komantii barreessuudhaan tahee kana ilaaltanii bira hin tarinaa jechuun dhaamsa kooti. Kanatti aansuudhaan maal dhaamuu barbaade guyyaarraa kana anis akka mataa kootti maal isiniif dhaamuu barbaada, maal qabadhee isiniif dhufuu qabaa, waan qabadhee isiniif dhufuudhaaf deebi'u ibsa isinii taasisuudhaaf. Waa'ee sooshaal miidiyaa jalqaba irratti isinii kaasee ture. Sooshaal miidiyaan kun nama itti fayyadameef khayrii qaba, nama itti faallaa sanii fayyadameef immoo sharrii qaba jechuudha. Nuti yeroo ammaa kana keessatti teknooloojii jiru kana fayyadamnee sooshaal miidiyaa jiru kana fayyadamnee maal dalaguu qabna, ijoollee islaamaa maaltu eegama waan jedhuudhaaf yeroo ammaa kana keessatti ijoolleen islaamaa baay'een isaanii suuraa ka'anii kuuraa irratti fidee suuraa ka'anii kun sirbarratti fidee suuraa ka'anii homa hin taane irratti fidanii addunyaa kana irratti sooshaal miidiyaa kana irratti poosti godhaa jiranii jechuudha. Kana jechuun osoo quraan jirtu soddomaa jiru, osoo seenaan sahaabaa jiru, osoo hadiisni rasuulaa jiru alayhi salaatu wassalaam namni waan haasa'u dhabee suuraa bichaa poosti godhaa jira jechuudha. Kuni maaliif taha wanta haasofnu quraan jirtu soddomaa osoo jiru, osoo seenaan islaamummaa qaroomni islaamummaa waa meeqaa fi waa meeqa jiru waan kana sirnatti goone akkaataa itti goone dubbisnee himuu dadhabnee waan hin taane sooshaal miidiyaa kana gubbarraa lallabaa jirra jechuudha. Kanaafi nuti ijoolleen islaamaa gahee nurraa eegamu kamu hamma rabbi nu laafitetti waa'ee islaamummaadhaaf barbaachisu sooshaal miidiyaa kana irratti beeksisuu qabna. Sooshaal miidiyaa kana kawaan sharriitiin guutame, kawaan hin taaneen guutame amantii islaamummaa haqaa fi haqaan akka guutamu gahee nurraa eegamu shoora nuti taphatuu qabnu kana taphatuu qabna isiniin jechuu barbaada. Kanaaf anis akka mataa kootti wanni ani qabadhee isiniif dhufuu barbaadu seenaa sahaabotaa paartiidhaan fakkeenyaaf seenaa Abubakr Siddiq radiyallahu anhu wa ardaa nama seenaa guddaa qabu, nama islaamummaa keessatti gahee guddaa qabu, khulafaa ur-raashidiin khulafaa keessa isa jalqabaati. Fakkeenyaaf seenaa isaa paartiidhaan isinii qabadhee dhufu seenaa Umar al-Khattaab akkasuma seenaa Ali, seenaa Usman, seenaa sahaabota gurguddoo kan isin beektan, kan isin jaalatan, kan yoo seenaa isaanii modhagan seenaan isaanii akkaan nama jaalachiisa. Seenaa uummata gurguddaa san seenaa nama biraatu ni haasofna, seenaa sahaabaa sanii haasa'uu akka qabnu anis qophii hunda xumuree paartiidhaan yeroo hunda isinii dhiyeessuudhaaf wantoota daqiiqaa 7 hin geenne akka dhageeffatanii irraa fayyadamtanii seenaa san beektaniif akka mataa kootti qophii hunda xumureetiin jira isin biraan gahuudhaaf guyyaa har'aatirraa eegalee paartii waan irraa hanga paartii dhumaatitti itti fufuudhaaf deebaa jechuudha. Inshallah rabbiin haa laaffisu. Kana ta'uu wajjini ijoolleen islaamaa yeroo ammaa kana keessatti osoo seenaa sahaabaa tokko beektan hin jedhanii hammintu nu beeknu baay'ee xiqqaadha. Garuu immoo seenaa taphataa kuwaasii tokko seenaa isaa beektaa jedhanii osoo kan nu gaafatan tahee seenaa isaa iddoo dhaloota isaa beekuu bira tarree, maqaa isaa beekuu bira tarree, bifa isaa beekuu bira tarree, adeemsa isaa beekuu bira tarree, qaba isaa beekuu bira tarree, maaliyaa inni uffatu lakkoofsa meeqaa osoo hin jedhanii lakkoofsa isaa inni uffatu himnaa jechuudha. Kophee inni diratu quxuruun meeqaa osoo lakkoofsi meeqa osoo hin jedhanii lakkoofsa isaa himnaa jechuudha. Iddoon itti taphatu iddoo kamiin hin jedhanii seenaa isaa guutuu beeknaa jechuudha. Garuu seenaa sahaabaa tokko osoo seenaa tokko fakkeenyaaf seenaa Abii Bakri mee daqiiqaa 5 dubbadhu osoo hin jedhanii daqiiqaa 2 yookiin immoo afaan 2-3 dubbatuu hin dandeessu jechuudha. Garuu nuti islaama ta'uu kan keemoo ni beeka. Garuu islaama ta'uu keenya wajjin immoo seenaa sahaabaa namni seenaa sahaabaa tokkicha daqiiqaa 5 walitti dhaabee hin haasa'u jechuun maal jechuudha. Kana qofa osoo hin ta'initti ijoolleen islaamaa ati maqaan kan kee Islaam, Muhammad, Ahmad, Khaalidii fi Mujaahid maqaan kan kee maqaa babbareedaa kana garuu immoo islaamni maal osoo hin jedhanii hiika islaamummaa kan beekne nama tokkoo fi lamaa miti jechuudha. Hisaaba hin qabu. Muslima jechuun maal osoo hin jedhanii hiika isaa hin beektu jechuudha. Harkaan iimaanatii fi harkaan islaamaa garaagarummaan isaa maal osoo hin jedhanii hiika isaa hin beektu jechuudha. Kanaaf islaama jennee maqaa keenya moggaafannee ittiin boharree islaamummaa ufii jaalannee hiika isaa waan kana yoo hin beekne tahe
baay'ee seenaa dadhabaa keessa fi adeemsa dadhabaa keessa akka jirrutti hubannee seenaa keenyaa fi amantii qarooma islaamummaa keenya hubannee maalnati isaa beeknee akka deebinu isiniin jechuu barbaada. Kana yoo ta'e qofa jijjiiramuu dandeenya. Kana yoo hin ta'e immoo yeroo hundaa sooshaal miidiyaadhaan warroota wantoota negatiivii ta'aniin sooshaal miidiyaa kana gubbaratti yoo kadhamaanu ta'e homa kana dubbachuu fi homa kana caqasuu qofa yoo ta'u ta'e seenaa wayii hon baran seenaa wayii honin seenaa yoo wal hubachiisne adeemsi kun adeemsa sirriitti miti. Warroota seenaan isaanii seenaa addunyaa ta'e warroota seenaa isaanii namni gabaabaan sabni tokko qofti beeku seenaa isaanii leellifnee amma dubbataa jirra jechuudha. Garuu seenaa sahaabaa tasamii rabbiillee qura'aana dubbatee rasuula rabbiillee alayhi salaatu wassalaam hadiisa nuuf ifoomsanii hadiisa rasuula rabbii lubbuu itti dhabanii itti jihaadanii itti qabsaa'anii nu biraan gahan kana nuti maal godhuu qabna akkamitti himuu qabna akkamitti dubbachuu qabna akkamitti beeksisuu qabna waan jedhu kanatu nurraa eegamaa jechuudha. Seenaa keenya dagatu nu barbaachisu. Isa abbaan gaafa cabse ormi ija balleessaa jedhan yoo nuti seenaa keenya hin tolfatin yoo nuti seenaa keenya hin dubbatin eenyutu nuuf dubbata eenyu bakka bu'ee nu dubbata nuti har'a wanti nuti leellee wanti nuti dubbannu kana sooshaal miidiyaa har'a asirratti baanee waan hin taane farsoo waan hin taane dubbachuudha. Kun nurraa hin eegamu. Kanaaf seenaa Abubakar Siddiq irraa eegalee hanga seenaa inshaallah rabbi laafsetti paartiidhaan dhufuudhaaf deema. Chaanaala ifaa boruu warroonni hordoftan marti keessan hordoftanii achirraa paartiidhaan hubatuu qabdanii warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedha. Asumarratti isinirraa dhaaba waan dhaggeeffatanii marti keessan galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.